awwaaltan. Atiitu qabrii wajji qotee awwaale moo ni agarte moo isaanii awwaaluu agarte? Moo siif himan? Qabrii ni nagare boo asirra addunyaa baraa karaadha wajjin dhaqanillee wajjuma dhayne. Wajjuma qottan wajji. Baraari lamaa dhufee jechuun maal jechuun fuula haaree lamaa dhufee haasa kattaame. Haa taftiisha goonu jechuudha gabaabumatti. Amma si galtee dubbii? Aboo ani bar fuula haaree miti siin nan arginu malee jeen yaa hoogganaa kiyya. Hoogganaan eenyu gaamma? Hoogganaan amma gaa maadii kana. Maadiin kun bobbahee ture. Hoggaa maadiin kun bobbahee mucaan kun dhufee duubaa bakka san seene. Hoogganaan guddaan gaafa alaa galu fuula haaree jireedaa baraariin jeen. Haasa kattaame waraana takaasu deemaa beekadhu. Lakki an fuula haaree miti isin wajjin hin jira siin nan beekne malee jeen. Asirratti immoo liivilii isaanii eenyu fanyuu kati adda siibaa. Achii booda isa dhiisan fuula haaree kana haqa ilaalama gammee hin sobban. Gammeen amma akkuma isaan jaan kamucaa qabe kamucaa fidee isaanii eege gammeedha. Jarattiin ala ooltee alaatti galte. Gaafa alaa galtu eenyu fanyuu galte mucaa amma du'ee gannu kanaa fi gammee kana galte. Achirra dhaabbateetti baraarii lamaa jira jenna. Gammee qoy guutakka. Ni dubbataa qoy. Ustaas sirrii dhageeffadhu. Baraarii lamaa jira hoggaa jiru tokko mucaa du'ee kana baana lammaffaa gammee baana. Gammeen if maal godhe? Lakki an keessa ne kajaa'uun keessaa ibbaase. Baraariin hoogganaan guddaan gaafate sun mucaa du'ee kan qofate jechuudha. Amma gaa baraarii tokko haqabeetti isaanii eege eenyu gammeedha. Hin ba'u innis tokko naa qabadhu. Ammoo hooggantichi guddichi gammeen waan firraa sodaatan ka gammeen guyyaa kana nutti haasee harka isaaniitiin jira. Anuun ajjeesanii. Yoon bakka tanaa bahee dhugaan inni maasii kan bahu haala namijjeessaa jee haala mijjeessinee fi bakka sanii baafne tokko gammee kana. Amma gurraachi sinjan amma baalagummaa haasee kuni koloniidha. Ergamtuudha. Wardiyaadha. Lubbuu faasawa. Reefu osoo gurbaa guddaa kana nuun fidin dura ifi gastisan seenee maal nuun jee. Gurbaan isin amma hattuu jettan kun hattuu miti saayiba kiyyaa ollaa tokko dalaynaa nuun jee. Mucummaa nama gurraacha kennuun kun. Hoggaa kana nuun jee gurbaan kun eessa ture isa maddi ture. Akka inni joo kana osoo nuti dhageenyuuti hasaasetti himaa ture jechuudha. Achi booda eega dubbiin jabaattee obboleettiin gurbaa kana dhuftee boochee booda gurbaan ifi as bahe malee gurbaan osoo asin bahin dura gurraachaa bakka buufatee ergachaa ture isa maddii taa'ee. Kanaaf ustaaz amma gurbaan ijoollee sana hoogganu isa qofaa miti obboleettii teenya as galgirti ol baasaa abbaan manaa isiidhaan lubbuun jira ol baasaa nama biraatii miti sheekaan isin jabaran nama wajjiin ooyiruu takka dalagaa turan arabtichuma isaa kana godhee fi jaartii maallaqa gaafatee hoggaa arabtichi gurbaa kana fuudhee karaan bu'e ijoollee nama tumtusanii bilbilee nama kana dhufu jira viidiyoo bani jeen saddeettanii fi ati wal cinaa ta'a dabbal. Okay saddeettan viidiyoo naa bani abbaan naa mul'isa. Viidiyoo bani wal cinatti if cinaa wal kaayaa deema. Goobas. Okay. Dhageeffadhu sirriitti achi booda maal godhan si fakkaata hoggaa arabticha gurbaa kana kan jechuudha gurbaan kun saayibee isaatii beekadhu waliin dalagaa turan hin dagatin. Haadha manaa tanaan maal jaan mushaawara naa godhee fi ati mushaawarticha kanaaf birreen gara kafali jaan. Ifi immoo bilbilee maal godha gurbaa kanaa mushaawarri kanaa fidu jira akkitti eeggadha jaan. Haala saniin abbaa manaa intalaa ka wajjin dalagaa ture ableedhaan akka inni diramu godhe. Saamanii bakka sanii hoggaa bahu ammas ifumaa mushaawara godhanii fi jaartii isaarraa maallaqa fuudhanii gurbaan sun akka bakka sanii bahu godhan. Kana hunda ka godhu eenyu leadership maalatti moggaasan maadiinu. Kana wanta karkarra hin qabu. Maadiin obboleessi isaa tokko Kaayiroo jira. Obboleettiin isaa tokko biyya Arabaa jirti. Ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa immoo Oromoodha. Balballeetti jira. Okay. Full information gama heeraatiinis yoo ta'e abbaan mucaan jalaa du'e kun harargee lixaa balballeetti deemee maatii mucaa kanaa akka seeraan to'atu qofa goona. Allaqe. Itti fufi amma. Tole galatoomi tara takka osoon saddeettanitti hin deebine dura gammetti hin deebuu fadha gamme. Gamme. Gamme na dhageessa. Gamme dubbadhu muti birraa kaasi shaqaa wajjin. Gamme muti dubbadhu amma waan si gaafatan deebisa. Okay. Gamme wanni ni si gaafadhu mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Gamme. Yo. Na wajjaase mucaan hoggaa cafaqamu feerroon cafaqameemi. Tole. Jarri cafaqaa ture sani mucaan hoggaa cafaqanii fixan eessa kaaya mucaa.
mucaa khalaas tumanii Mobaayila tumanii si inuma cinaa jiru gurraachummaa nama joogu qannas faani qannas ifiif gurraacha qannas ergamtu jettani malee gurraacha kun ifiif Itti fufi gamme itti fufi. gurraacha kun faan Itti fufi itti fufi. gurraachuma amma jaan kana faatu amma maadiin amma jettan kuni maadiin amma suuraa inni duba kaa'ee jiru kuni an barreeffuun hime barka jiban irra kaa'u ta'an takka faarratti waan hin balleeysan raayimaadha ennaan isin eeggise malee isuma kanaatu isa kanaatu ammaan tana gurbaa dubataa jiru kanaatu mucaa sibiilaan isa katume adiidhaan katume kuni dhagaa guddaa fuudheeti qoma keessa tume lafa goggombisanii isa kana cafaqanii allaayiviidhaan bane laayiviinaaf gurraachisu wal moggaa banneeti namni xiyya kana ilatti dilmaate hayya achiin dhaqaa achiin ol laqnaan jee waliin naqee kana achiin ol laqee an jawwaal maal laaqu jiru jawwaal kaan itti ibsa khalaas cafaqee amma kana achi cafaqanii mucaan kana qattee mire gastiin ukkaanii cufne kana gastiin ukkaanii cufne qattee hoggaa jetti bakka tana addanaa baase gamme qattee hoggaa Gamme gaaffii sheekaan akka sii baasaa mucaa san eegatumanii booda eessa kaayanii jarri sun bakkatti nama hidhuun qabammoo ibbira bulchammoo haalatumaan galla keessammoo makiinaa wayirra kaayammoo akkam godhan. Ittiin hoggu takka ittiin adeesse bakka qajjee irraa eegale qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti qaj jechuu gamme qajjee hoggaa jettu maal itti feeteeti mucaan beekaboo rabbi rahmataa godhuu fi mucaa ajjeesan mucaa tumanii ajjeesanii bakka takkaan hundinuu kaaniin bishaan fuunee kaaniin fuune mucaa gaara keessa chochiisanii walumaa gala qabanii mucaa geessanii qabrii qotanii keessa kaan dhagaarra guuran bas hangana nagareen. Okay, xiqqoo dura akki jette an karaa mucaan san waa deemuu hin danda'u karaa inni kute hin beekuu jette gamme dubbiin tee waliin faalleessine. Amma dura xiqqoo daqiiqaa muraasa dura mucaan san dadhabee waa nama jiraatu fakkaatu karaa inni deeme hin beekuu jette. Dubbiin lamaantu waliin dhabduu gamme. Ni du'ee tana dubbachuu Injeen na gisi gurbaa kana takkachiisaadhaan isin hin jee. Mucaan du'ee sheeka kalaas. شيخ الشيخ Tole mucaan السلام عليكم. du'ee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. أني براهين دب Namni akkasitti tumaman deemu gurbaa kana takkachiisan. ميجا مي أوبس Reefu أني akkas jee nin براهين أكيد ديميجي من هو ورابا مجرى أما مو دو أني دوئتي أكا غرتي أولي. أولا اللي إجانا ركيجي akkas. تانا مو تناغا فتو شيخا بالبلا سنين تيك توك في بنو نما بركسي سمو إفين فديب بني Eeyyo gaafii tana nuu deebise gammeyye. Siitu bane jaalatee bane moo tiktooka kee moonuu banii kana goonaan addunyaan nu alaaltu siin jaa moosumaa banate vaayiraalii harkatu. Gammee kiyya mana sanii deemtee jirta namni waa si godhu hin jiru kaastaa kun abbaa keetti waan teessan takka hin dabsini yoo duraan illee sodaatti amma tartiibaan Wanta akkaan gammeef hima wanta akkaan gammeef hima gammee dhage akka firii taatee na wajji haasoytu dhageeffadhu gammee dhugaa kee hubataa jirra si argaa jirra dubbii akkasirra kaayanis argaa jirra ati haqiiqaa akka nu himtu barbaanna. Okay? La arra addunyaadhaa baroo akiraadhaa baraan isaan san irraa kijiba abba tokkoon kaawasii galte. Tumaniiti mucaan arsii gololchee jennaan mucaan arsii gololchaati jennaan gurbaan gurraachi kun isaatu sumu jira laayivii naa banaa jeemi jeeti jawwaal isaa hoodii banee natti as kanne niin bane kasaa kanaas hoggaan banuu xiyyaa moggaan hin bane gana xiyyaa kasaa kana wal moggaan hin bane sanna kanne amma gana gizee mane wal moggaa bannu inni xiyya naa bane jenna kanne ani sanganumatti xiyya kana moggaan bane gizee moggaan banu xiyya kana ilan namni dilimaate. Kaya kana nila namni dilimaanaan kaya kana irratti kaya kana nanaqnaan jegas deetan ani tokkisan gasti diyyatan isa naqee mucaachi dura lafa cafakan uuma xiqqishoo cafakan gana hangana jawwaal hoggaan itti qabuuf uuma xiqqishoo cafakan kalaa mucaan hangasi du'e bas xiqqishoo cafakan du'e hangasi Dhagaa qumarra gadhiisanii sibiila inni gasti tasaatii bane jee koodii bane jawwaal koodii bane naqan bane jee anumaatti jeta nama hoggaan bane hoggaa rabbi na kaase. Okay. Ani fifa hoggaa keessa inni eeggatu jiranii mucaa nama tokkoon achi keessaa beeka isaan duraan illee inni eeggatu kaannaaf mucaa sanii warri baraariin lama kan waliin dhufe hoggaa duroo si galte sabuu mucaan na beekuuni garuu isaan silaanuu fudhate waan maallaqa guyyaadhaan na keessaa fudhatan waan sabuu maallaqa duraan guyyaa. Okay, gamme. مي أقولك أون شيخة
Amma bakka gartee mucaan kun awwaalamee jee sana haa addanuu baasu maalii fi abbaan kun as ta'a abbuma akka keenyaati. Rabbiitu gartee waan kana Oromotti fedhe waan kana arku adda baafachuun barbaachisa waan ta'eef hoggaa gurbaan kun awwaalamu obboleeyyii game. Rabbi raabatti tidhiiti. Mucaan kun hoggaa gartee dachii kan wajji qottee moggaa dhaabbattee ijaan gartee sagaleen teechitaa jirti. Gaafiin tee naa galtee gadaayyeenaa sii gaafata abshir. Meerra deebiin si gaafadha gammee kiyya. Mucaan kun du'uu ragaa baatee jirta. Qabrii qottanii harka keessaniin awwaaltanii. Gammee. Gammee banadhu abshir gammee. Banadhu abiib banadhu maayikii. Gammee. Gammee maayikii banadhu takkaa silkii sirriitti walamu jechuudhaanis. Yaa okkee hidhaa miti laal eega baaftee tartiibumaan jalqaba irraa hanga dhumaatti maatiin akka sabruuf uummanni akka amanuuf qulqulleessitee keessaa achi baata. Yeroo mucaan sun du'u qabrii isaa eega agaratte waliin qottan moo isaanumaa qotee keessa kaa'ee gaafii kana deebisi muti irra qasa. Gammee muti irra qasa. Dhagayaa jirta. Ani shabakaa kiyyaan na qabaa jira shabakaa kiyyaatti na qabaa jira beekte. Dhaabu dhaabu. Bareedduu mucaa godhaa fi hubuu takka. Okkee gammee amma ni jirta dubbadhu gaafii Gammee amma shabakaan kee bareedaadha. Gammee yeena dhageessaa wanni eddanuu baaftu mucaa san yeroo qabrii qottanii awwaaltan. Atiitu qabrii wajji qotee awwaale moo ni agarte moo isaanii awwaaluu agarte? Moo siif himan? Qabrii ni nagare boo asirra addunyaa baroo karaadha wajjin dhaqanillee wajjuma dhayne. Wajjuma qottan wajjuma awwaaltan. Gammee. Okay, gaafiin tun deebitee jirti. Reefu hoggaa haasuun mucaan Ustaaz afaan makeetti gaa gurbaan guddaan sun maal lunjee mucaan sun ni jira ni bahaa eeggadhaa jechaa ture reefu hoggaa gabbuu hunda kana naa qabadhu. fayyaa qabaa jee inni lakki Yes. inni maafiyaa guddaadha. Laalamma wanni takkittiin beekamuu qabu lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu beeka. As jala taa'ee nu dhageeffataa jira inninis. Lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu. Lubbuun mucaa saniitis lubbuudha. Achirraan nama Islaamaa ka Oromoo ka obboleeyyan kiyya jiru ajjeesan. Footoo si duuba jira akkuma amma namni 25 laalaa jiru footoo jalaachi jeyi maqaan isaa Mahdiidha. Haati isaa akkuma ateettitti Somaaleedha. Abbaan isaa Oromoodha. Obboleettiin isaa takka Saudi Arabiyaa jirti. Obboleessi isaa tokkolleen Kaayiroo jiraa jette. Ustaaz oduu sirrii yoo barbaadde waa'ee isaa irraa kun mucoo sardi bisilaa mucoo seera girtu sana la. Mucoo eenyu Mustariyaa? Mustariyaa jee dubbistan seelaa tana Mustariyaa dubbadhu sheekan. Mustariyaa na dhageessa. Ani gammee biratti dubbiin ammallee na hafte reefuun tanaa. Damina kiyya bakka tanitti deebinaa obsi dura gurbaa kana raagatta murru. Tagammeedha damina kiyya tagammee guututti adda suuta jennee isa irraa adda baafanna gammeen. Du'e awwaalle jee reefummoo mucaan sadi dubbataa jira. Tareefu bar mucaan hin taane bar tareefu dhiisu shuurii mucaan du'ee jira baabaa kiyya waa takka. Afaan sadi dubbataa jira gammeen. Afaan sadi dubbataa jira lamaan. gammummaan afaan wal ka'u afaan lama akkana dubbate dabbaal. Gammeen waa hedduu dubbataa jira afaan lama qofaa miti. Ilaalaa bakka kanatti uummati waa hubata dhaggeeffadha Shiamza. Asitti tumaatiin mucaa kanaa nama 5 irratti hirmaate. Maal godhanii waan hojii godhanii adda baasan malee inni tokko dhagaan rukute, inni tokko namni 4 reebe, inni tokko silkii irratti qabe, inni kaan naqee ergasii booddee dhaqanii wal gargaaranii boolla qotanii keessa buusanii biraa deebanii jechuudha. Amma maaliif jalqaba faasanii dubbate ka jedhuufi jarri wal sodaattee jirti. Xiqqoo amma jalqaballee maal jedhee awwan sin ajjeesu ta'ee jedhee kakataa ture jechuudha. So dubbiin amma mucaa gammee kanatu firiidhi jira malee isaan amma gammeen kun waan isaan biraa ba'eef dhugaa baasee malee jarri wal sodaattee jirti kana quba qabaadha. Yes, thank you.
akkana. Dubbiin gammee ustaaza qidiifama naa godhi afaan lama afaan sadii keettanii fi bayri gixeenyaa shuurii ta shakkii takka hin qabne ta duraanii hunda hubachiisaa hadiisaa ta qabrii geessee mucaa isaanii wajjin awwaalu dhibba wajjin awwaalee jira yoo badiillee ta'e gammeefis badiin ni qabu murreetuma yakkamaa goona malee gammeen afaan shaafaan jaakaasii booda irraa bartu hin jiru afaan tokkichi mucaa wajjin awwaaluu qofa bakka allaqe. Akkas. Waa'ee nama kanaatiif ammoo ustaaza mucayyoo nutti haa himtu maqaa isaa haadha isaa qe'ee isaanii isa eeruusaa isa sirri beeka waliin gadda. Eeyyoo mee takka mustariyaadhaaf maayikii kanneen. Itti mustariyaa. Mustariyaa dubbadhu. Assalaamu alaikum sheekha. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ani bare خون هديدا دا خون هركاربا خون دغان ده جرى سنس مالي فري هنغورتينا مكا غند إساني تيفي مكا إساني هركاين كبا إسان أفرن دولة شرنون هركا كبا سمي مستريع جرى شرنون هركا على سالا لا طيب جرى يعني خنين سيفهموا خام قادا غندي خنمن سينجي جرى را اكستي وليك ابدني غما را خفلتو دغام چانر اوغتا كسميغاتي يا اوغتا كمسترياتي يا سغلي سا ورا بتني سغلي تنا فدتني اكنا غاتي چودا جل قبر راقاسي مقاسا دسا اباسا بكدلوتا بك فاميلي سا غوتو ماسا نوي مغتا قبر داون خيسن دبيتن Akkas miyuutu irraa godha namni hundi. Balan galgalaan sitti mee baran. Galgalaan sitti mee baran. Itti deebi mustariyaa. Itti deebi taatanii waraabban nama ta'e. Diidami sadii haadha ga'u itti deemu haasa'i sirraa muut godhanna. Mucaanii bikkiteen dhaloota isaa Harargee lixaa aanaa Habroo balballeettidha. Balballeettidha jechuun abbaan isaa Ahmad. Inni Mahdi Ahmad Yaqiin jedhama. Maqaan isaa Mahdi Ahmad Yaqiin. Hayyee? Akkasii jechuun ani dabbaal itti meetin jira. Akkasumatti deeqanii fi gaafachuu qabdan ijoollee waliin gurmaanillee gaafattaniiti. Maqaarraa eegalee iddoo dhalootaatii fi abbaa fi maatii fi hunda tartiibaan nuu himi biyya isaatiis. لا لما شيخنا الكبر مكان نساء إني يعني دلوتني Harargee lixaa أنا Habroo بالبليتي مادي أحمد يقين مقالة بالبليتي خيسة. أوكي نمود أجيسن مهدي أحمد يقين مقالة بالبليتي Harargee lixaa أنا Habroo مقالة بالبليتي يرود أفهم سود ربيع جرات أكسيمي. Yeroo dhabsuu gara biyyaa jiraata. Okay. Mustariyaa obboleessi isaa eessi jira ummaan isaa eessi jirti abbaan isaa eessi jira bakka tana durubaas. Ummaan isaa Somaalee jirti abbaan isaa Hajiru wantidha maali balballeettidha. Obboleettiin isaa as keessa jirti. Yaani akkuma isin jedhu obboleessi isaa Kaayiroo jira tokko. Maqaa obboleessaa naan himtaa kutaa kadhiifama. Maqaa obboleessaa siimuu hin danda'u wanti. Ani kanin siifime maadii bas maadiidhaan siifime ani saniin ala waan takka himuu hin danda'u. Maqaa abbaa isaatis siimee mira biyya isaa siime. Thank you Habibti hedduu galatamu dhugaan kennu qotin sheekha kanuma dhugaan jiru. Okay. Lakkoofsa bilbilaa kanaa baastan jaarsi xiyyeena tumamee waan ta'eef katumsiisas isaanii hawwatumas isaanii maallaqa kasaan isaanii sanirra dabree ammas maallaqa karraa fuudhamu torbaan hin geenye ammallee marrataanii deebanii saaman jechuu gizee lama jechuudha. Okay, galatoomi. Isaaniif informationii akka ta'uu fi dabbaal. Contact informationii isaallee erga lakkoofsa faamilii anaa kannaaf rakkoon hin jiru. Mucii irraa fudhatiin kannaaf. Lakkoofsa faamilii miti. Lakkoofsa faamilii osoo hin taane lakkoofsuma gurbichaa ni qabda miti. Ka gurbaa Suudii jiru qofa osoo hin taane ka maatii gurbaa kun jedhe. Ka gurbaatis isiniif hin erga ka maatii isaatis waliin quunnamsiisuun dadda. Maarqoos lakkoofsi gurbaatis lakkoofsi maatii gurbaatis jaayiza hundinuu qophiidha. Bakka isaan qabat taaniif ergifati eenyu saddeettaniif ergin. Thank you. Okay, ustaaz asii booda maatii dubbisan moo kami? Waan dubbistoo qabatte. Tole maatiin dubbisa. Salaam alaikum. Barreeffatu jiranii jarri kaanis waraabbatanii kaanis barreeffatanii rakkoon qabu itti deeman isaanuu. Saddeettan oguta ka sheekhaa wajjin dubbadha bilbila abbaa biratti kiisi yoo sagalee keenya tol fudhadha sagalee tol kaafadha. Abbaa eenyu maqaan assalaamu alaikum adeero.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقام يا أما محمد آدم جامع. duraan dursi adeeroo iimaanaa fi sabrii rabbi si haa kennu rabbi nu hunda nu haa sabbarsiisu wanni tahamaa jiru kun dhugumatti gadda guddaan nu dhagayamaa qalbiin nu caphee jira mataa nu gaccabsan ilmaan keenya ijoolleen teenya tasuu darabiyaa jirtu rabbi biratti illee guyyaa boruu ni gaafanna as qofatti miti dubaa deeroo kiyya wanni siin jechuu barbaadu waan amma nuti asirratti jenne tana takka takkaa isii qabattanii bilbila maatii gurbaadhaatis isiniif ergamaa isin gaasilaa manguddoodha haala manguddootii fi akkaataa manguddootis isiniitu nurra beeka akkatti fixxanis isiniitu beeka tana isiniif dhiifna deeroo guutuu informeeshina mucaadhaa akka qabattan abdiin qaba mee maal jettaa deeroo ati dubbadhu yaada sirraa baafna. إن شاء الله غرتوما جزاء ربي سنيا خفلو جزاء كيسن ويابرو ربي برت سنيا سببو أنا المجاهية أنا لرون خينيا أنا أقول له مقالان تينيا بركارا غندا بالرجامو تيسون تينيا أشرا أبان كينيا سين نقدر أنا أسمع قدرة علمي خلاص ما دلته أسمع قدرة محمد أحمد Adam jama inni asi kayega jireenya kana fooyyeffachuuf kayee asii Suudii Arabiyaan biraa deeme achitti akka maletti kunoo qabamee duusaa narra geesse liqqiidha bagatti natti dhagaamee amma gaa eegaa rabbi gaa isin gaa galatoomaa rabbi jazaa isin haa kafaluu amma dhiiga mucaa hiyyaa akka waan baheetittiin yaada jazaa rabbi biraa isin haa kafaluu isin hin jaa taani ummanni gaana bira jira ummanni amma inni intala isaa fuudhelleen soddaalleen nu bira jira haaluma kanaan nuti amma haaluma isin jettan kanaan qabannee iddoo san jaarsota biyyaatii fi abboota amantii hunda fudhannee deemne dhiiga mucaa kanaa akka baafnu adaraa isinirraa ni fudhanna. Galatoomi adeeroo keenya hedduu ulfaadhu ammallee wanni naa hubachuu qabdan beekii dhiiga mucaa kanaa qofa osoo hin ta'in ijoollee tana harkatti dhiiga hedduutu badee jira. Abbaan mucaa saniitii fi maatiin mucaa sanii maal godhanii akka mucaa kana dhaabsisuu ta'an isaaniitu beeka. Namni hoggaa namni irraa du'e ni gubata. Waa hedduutu tahuu danda'a. Laata dhiiroo mucaan as jala taa'ee nu dhageeffataa jira. Maatiin isaatiis beekamtee jirti. Gandi isaanii beekamee jira. Obboleeyyan isaa bakka jiru beekamee jira. Dhiiroo gocha kanatti fufuu deemamoo moo asitti irraa dhaabbateeti waan amma dura balleeyse himee Oromoodhaaf nagee kan nuu deema. Namni samirraa roobe hin jiru adeerooki. Namni dachirraa meeyre hin jiru. Namni hundi namarraa dhalate. Namni hundi dhiiga qaba, lubbuu qaba, lafee qaba. Gaafa namni kun nama kanarratti badii hojjetu namni kaanillee badii hojjetuun hafan qabu. Obboleessi keenya maadii nu dhagayaa jira. Maadii Oromoo guutuus si dhagayaa jira. Gocha arra godhaa jirtu kana irraa qabattee Oromoof nagayani kannitamoo moo namni maatii keetti dhaqee guyyaadhaan yeroodhaan siigalee gumaa irra barbaaddatee yoo fedhan maatumatee sanuu balaarra geessuu dandayan. Balaan ati deemtuun tun si qofa dhaabbachuudhaaf hin deemtu Mahdi. Jala teessee na dhageeffachaa jirta. Rabbiin qaba namaa qaba. Gaafa nama qabe immoo bakka ati harkaan baaneen si qaba. Tanaafuu manguddoo Oromoo abbaa kee hiriyaa abbaa keetii fuuldura kee taa'uudhaaf maatii teetii dhaquudhaaf taa'u jira. Nu dhageessa. Borummoo wanni as deemu waan tanaa olii ta'uu danda'a. Tanaaf ani dhaamsa kan Oromoo guutuu fi Mahdiifillee nin dhaama. Adeeroo nu dhageeffachuu jiru kanaafillee nin dhaama. Tanaaf Mahdi yoo ol baatee waan kana ka dubbachuu barbaaddu taate Oromoo dila kanarratti maatiin tiyyaas nagayaa haa harkattu jettee kan dubbattu taate nagayni ni dhufa. Yookaan ibiddi ati qabsiifte maatii tee keessallee faca'uuf deema.
kuni dhaamsa kiyyaa deeroo akkasumatti itti hima. Micoon ammaas teessu kuni jaarsa kiyya cafaqanii miila cabsanii jaarsi kiyya maallayni irraa fudhatamee akkasitti lubbuudhaan bahee jechaa jiran. Badiin gurbaa kanaa ilma kee qofatti dhaabbataa hin jirtu. Dubbiin dubbii shiftaati. Tanaaf qabamtanii obboleeyyan. Arrabooda informationni keessanis guutuu keessan warra mahdii biraas tatta'aa jirtan gurraachoos je'i hundi keessan takka takkaa keessanitti maatiin keessan beekamtee jirti. Nagayaan biyya teessanii baatanii jireenya jijjiirraaf yoo baatan waan kana arruma asitti dhaabaa ol bahaa ni xumurra waan jiru hunda tartiibaan itti deemna. Ani tanaan isin ijaaf fixadhe galatoomaa. Okay, Hamza, nama ol baaftanii Faisaan Sergeeti information to Faisaan Sergeetiin jira Hamza. WhatsApp ilaaladhu. Dabbaan sibiila ergeetiin jira. WhatsApp lachuura siif ergee dabbaa illee Faisaan Khalid. Professor Koy maatii dubbachaa jira kutak. Koy kutak. Okay, baabaa dubbadha. Duuti tun du'a mucaa kana qofaati miti du'a Oromoo hundaati maqaa Oromoo kennaa hundaa xuraa'e Oromoon bakkuma jirutti akka diinatti Oromoo wal fixxe hojjan Walloo Harargee Arsii Gojjamii maannoo Jimmaa fi Kunisitti walitti jira yoo nuun jedhan waan nuti dhimma waanuma uumamee wallaalee kun uumaan ta'e maal taatee ka jedhudha kun safuudha. Ummata Oromoo illee safuu keessaa yaadannu gallee jira. Baga hordoftanillee baga irra geessanillee nullee naga dandeettii teenna hayyoonni wal geenne bakka sanis dhaynee tarabbiitillee tanamallee tasartee fi taaftellee furmaanni akka kaayam yoo heeran deemte heerri diddu seeran irraan hin hafnu ulfaadhaa jiraadhaa rabbi bakka jirtanitti isinaa tiisuun ulfaadhaa jira rabbi isinaa jiraachisu isinii jenna galatooma. Galatooma isinii jenna. Galatoomaa si'a tokko isaanuma jechuun dhaamsuma gabaabduu dabarsuu dandeenya. Isaanillee nu wajjin jiru. Galatoomaa ulfaadhaa abbaa keenya tarii Waaqayyo waa malee waan godhu sababa keessaniin qabatee sababa mucaa keessaniin qabatee tarii Waaqayyo waan Oromoo keessatti waggaa meeqaaf deemaa turte kana gara seeraatti yookaan gara furmaataatti geessuuf ta'a. Isin hin gaddinaa Oromoonni nuti waan dandeenyu isin bira jirra. Wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate kun ijoollee namoota bebbeekaa jira sirra Shee Hamzaan hin jira Dabbaalfaa hin jiru namoota baay'ee jira dhiyaattanii nu gaafachuullee hin dandeessu. Nuyi yaadaanis karaa hundumaatiin isin bira jirra isin jajjabaadhaa maatii keessan Waaqayyo jajjabina isinii fakkeenya jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa. Damin tura. Ustaaz waan ati reefu haaftee jira gurbaa saniin yoo ergaa qabaatte yoo dhugaa himuu barbaadde yoo ifa oolchuu barbaadde waan jettee ni jira carrame kana naafi. Yoo as jala jiraatee ol bahee. As gala jira. Ha dubbatu taate silaa nuti namni ni balleessa namni shiftaallee ni ta'a shiftummaarraa illee ni deebi'a. Wanni inni jedhu yoo jiraate asirratti ol bahee har'a osoo Oromoon tun dhagayaa jirtu. Ani shiftummaa tanas niin dhaaba gumaa waan hin balleesseetis niin kafala nama waan kana dalagus niin saaxila jedhee yoo kan dubbatu taate qaama keenyaa karri geessinu hin jiru. Yoo ammoo taate yoo ammoo tanaan itti fufa kan jedhu taate wanni tun isaas hin baaftu boruu seenaa keessatti maqallee isa balleessiti. Nullee maqaa nu nyaatti akka Oromootti qaanfanne wallaahi Oromootu Oromoo ajjeesa gaafa ja'an dur namaan nu ajjeesuu ture har'a nuutu wal ajjeesaa dubbiin tun hedduu nu qaanfachiifti yoo dhugumaan Oromummaan si dhagayamte Mahdii yoo nu dhagayaa jiraatte Mahdii Ahmad Yaqiin yoo nu dhagayaa jiraatte ol bahiitii dubbadhu. Okay, carraa kana naafi Mahdii as gal girtaa. Jaalattus jibbitus nadhaadhatte nama kiyyaa nadhaadhatte dhiiga kiyyaa nadhaadhatte
ani Oromoon Arsiis ta Wallaggaas ta Shawaas ta Harargees inni isinitti taphattan kun hundi obboleeyyan kiyya. Obboleessa kiyya ajjeeftee jirta. Obboleessa kiyya haati lama takka ajjeeftuuf naaf sararattu hin jiru. Obboleessa kiyya isatti jeefte sani isaati harka keetiin dachii haatee awwaalta sani obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya ajjeesteerta. An as ta'ee ka dubbatu jiruu fi obboleessa kiyya waan ajjeefteef. Obboleessi ati lama akka ajjeeftuuf natti hin dhaadattu hin jiru. Yoo jiraate boru ajjeessi. Waan takka awwaala siiseen. Ati obboleessa kiyya kalamadaa ajjeesuu fi anaa bakka sani si kaasu. Taa'in alaali. Yoo ati osoo bakka sani sin kaafne obboleessa kiyya kabiraa ajjeefte an dubartiidha. Yoo nammoo osoo ati nama ajjeefne an bakka sani si kaase ati dubartiidha. Kuni waa danaafate walii seennu teenyee wallaal. Ammoo carraa isa dhumaa. Mucaa kana akka ajjeeftee amantee waan ajjeefteef himtee gumaa mucaa kana akka sirra jiru amantee gumaa mucaa kana akka kafaltus waa adda seentee badii si gala kana fudhattee tokkoon tokkoo yakkoota dhiiga ilmaan namaa irratti hogichaa turte hundeef himtee maatii namarraa ajjeefte kana fudhattee akka maatiin kun maatii kee qunnamee gumaa baafatu yoo goote gocha gara jabummaa fi maatii hummaa ammatti girtu kanarraa yoo deebite carraa ni qabdaa teenyee si dhageeffanna. Hin gootu yoo ta'e naamani waan boru dhufu arguuf jiraatta. Kanuma qofaan si bira kaadhaan. Asirraa lallaba qofaaf na teesse miti ati. Assalaamu alaikum dabbaal. Waalaikum salaam. Haasawaa baroggaa namni haasawu qacollatti nama dhageeffatanii isaa malee akka hin dhiifne himee jira barinne. Amma no amma inni wanni ganaa hin jirtu maaliif isa si barbaadaniituma seeraa fi heeraan si galee bakka sanirraa isa buqqaasuudha malee akkam jeebar haasawa isaa keessatti yoo arsii taate jeebar ganallee dhiisuu jee. Arsiin namaa barboo? Dhageessanii jirtanii miti. Wanni kun beeki waan akka wantaati misii galee. So haruma biraatiin isaa fi biyya seera qabdu keessa jiranii. So wayii bosona jiranii bosona wantaati miti bakka isaan jiran. Wayii bakka akka uummata qawwee hidhatee mootummaan hin dandeenye yoo uummata jiraatu taate san bar mootummaa hin dandeesse.